Achuma keessa kaa deemnee. Haadha keetii fi haadha manaatti kam irra caalaa jaalatta? Namni sun naannoo kutate. Sadarkaa barnootaa hanga meeqaa baratte? Lukkuu xiyyarraa eegale. Lukkuu xiyya luka hidheetti keessa kaa'e. Amma itti aantu maatii fuudhee keessa naqeetti gandarra deemee hundaa guureetti kumtaala keessa naqe. Addunyaa tanarraa wanta wayii balleessi osoo siin jedhanii maal balleessita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam nageessanii fayyaa keessanii nuti naga jirra alhamdulillah rabbil alamin. Bakkuma jirtan nageenya rabbii rahmanni isaa sanartaa jiraatu isiniin jecha har'as qophii gaadisa maatii keenya jalatti keessummaa keenya obbo Abaaboo Abdul Qaadir yookiin immoo maqaa daawwattoonni beekanii Atoo Abdii isa jedhaman saniin keessummaa keenya gaafiif deebii isin gaafattan irratti hundoofne qabannee dhiyaannee jirra. Asumaan bunni jira, fandishaan jira. Bohara bashannanaa gaafilee gaafataman isinii deebisuu hanga xumura qophii keenyaatiin waliin tura. YouTube keenya immoo like, share, subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaan affeerraa teenya yaada keessanis barreessuun dagatinaa isiniin jenna. Isin immoo yeroo keessan nu laattanii eeyyamamoo taatanii gaafii daawwattoota keenyaa deebisuuf as argamu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Affeerraa kanarra maaltu isinii dhagahan? Dursa galatoomaa isinillee. Gaafii daawwattoonni keenyallee gaafii nu gaafattaniif galata guddaa qabdu galatoomaa isiniin jenna. Isinillee immoo yeroo keessan gubdanii akkana isin nu yaamtanii deebii san akka deebisuu taasisuu keessaniif isinillee galata guddaa galata furdaa qabdanii. Hayyasumaanuu baay'ee isinirraa bareedee jira. Shabbirri qattanii dhuftanii sagantaa keenyaa haala bareedaa ta'een uffata aadaa Oromoo tiin babbareedanii dhufanii jiranii addaatanii baay'ee bareedu maashaallah jenna. Galatoomaa kun kaa uffata aadaa Oromoo kan ittiin boonnu kan ittiin bashannannuudha. Kan eenyummaa keenyas ittiin argisiifnuudha. Kanaaf uffanni aadaa Oromoo kanaaf uffannee ittiin babbareedu jechuudha. Ayyo maashaallah ka amma garuma gaafii keenyaatti ceenaa. Okay. Hangasittuu immoo fandishaa nyaataatiin. Bohara. Bismillah. Anyaannu. Gaafii jalqabaa irraa isiniif eegallu. Abbichi gaafii ni beeka waan ta'eef ani gaafii man gaafadha. Abbichi waan beekuuf deebi'uu fi ni dhageeffata maqaan himu jechuu barbaadeeti. Hayyee assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani abduma sanuu hin beeku. Gaafii baay'ee fanii natti tole. Ani abduma sanuu hin beeku. Yeroo jalqabaatiif har'a argee YouTube kana irratti mucayyoo maqaa ishee hin beekne takkan hordofaa ture. Garuu isii hin beeku. Inni eenyu? Ati eenyu ufnuu ibsi daawwattoota keenyaaf eenyu akka taate? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdiin dhiyoo dhufee dhugaadha namni hedduun hin beeku. Irra ka beeku walaa barruu irratti ogummaa adda addaa tan isin barsiiftu beeytanii. Abdiin ka ishiis bar normaal sagaleedhaan malee qaamaan wal miqixattachi baanii baru qaamaan waan kophaan beekan qabanii. Sagalee masaniinuu si beekan malee bar. Anaan beekanii sabee kiyyaayyuu hin beekan. Mucayyoo maqaa ishii hin beekne takka jedhe namni kun beeku. Mucayyoo maqaa ishii hin beekne ka injira ka barreessa gaafannee turree irra deebitanii namni gaafatan sun viidiyoolee keenya irra deebitanii duuba deebitanii ilaaluu hin dandeettan isiniin jenna eenyummaa mucayyoo sanii beekuu fi yookaan immoo isheenuu isinitti himuu dandeetti. Ani ka Abdiin Abaaboo Abdul Qaadir jedhama. Abbaa manaa isheeti jechuudha. Ishee maqaan beekne sanii. Ayyee galatoomaa isiniin jenna. Itti aansee maal jedha gaafiin kiyyaa. Abdiin Mamadoo kiyya naa waamuu danda'a. Eessa yaama?
Gaafii kana fanii dhumaaf gaafattee na fakkaata. Eessa akka inni waamuu hin himne. Eessa akka yaamu waan hin beekneef ka Allahu alam garuu kan beeku eessa akka yaamnu. Okay, bakkuma ta'e iyyuu haa ta'u waamuu ni dandeettaa? Duuba ka waan hin beekne eessa akka ta'e hin beeku. Ati of bira gara Ameerikaa yoo ta'e rabbi nagaa naa fiduu rabbi carraa haa baasuufi ani yaamuu hin danda'u. Yaamuu hin danda'u. Ameerikaani namni hundi callisee kan nama yaamuu miti. Rileetiivii irratti kan hundaa'e yookaan immoo namni dhiigaan walitti kalaa'u namni dhiigaan walitti kalaa'u santu yookaan amma fakkeenyaaf haadha abbaa kiyya yaamuu ni danda'a. Yookaan ati immoo haadha kan kee yookaan yaamuu ni dandeetta malee yookaan immoo abbaa manaa yookaan haadha manaa yaamuu danda'an malee akka amma namni hedduun itti yaadu sanitti namni hedduun nama biyya keenyaa maal yaadanii hooma callisanii nama yaamuu danda'an itti fakkaata. Kanaaf wanta akkasii sun hin jiru jechuu barbaadeeti. Okay, hin danda'u siin jedheera obboleetti xiyyaa. Dhiifama. Maammadoo kee rabbii naa fidu. Maammadoo rabbi Ameerikaa fidu. Okay, gaafiin itti aanu maal jedhaa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu gaafiin kee tokkoffaan abdii eessatti dhalate eessattis guddate jedha. Ani buna qicaa ati deebii kee laadhu. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ati deebii. Si gargaara. Ani kan itti dhaladhe godina Arsii Oromiyaa keessa jechuudha. Godina Arsii ganda godina Arsii ganda Booree Cilaaloo kan jedhamtu gara Cilaaloo san jechuudha. Gara Cilaaloo san jalatti kalaa achitti dhaladhee achuma guddadhee jechuun danda'a. Akka kutaa 8 achitti deema waan ta'eef achuma guddadhee jechuun danda'a. Dhaloonni kiyya garuu godina Arsii ganda Booree Cilaaloo Oromiyaa keessa jechuudha. Okay, jechi ganda Booree Cilaaloo Oromiyaa keessa naannoo Sommaalii naa beekan ammatti ganda himtee. Booree Cilaaloo jedhama naannoo sun namni karaa saguree sanachi kalaa saguree saguree irra caalaa namni hin beeka. Asallaalleen xiqqoo nurraa fagaatti. Saguree turra nu dhiyaata waan ta'eef asallaan nurraa fagaatti. Gara saguree sanachi sagureen miilumaan dhaqannee galanna jechuudha gabaa. Eessa guddattee jedhamti? Achuma guddadhee jechuudha. Hanga kutaa 8 achumatti baradhe. Okay. Okay. Maal jedhaa mudannoo kee kan yeroo ijoollummaa nuuf himii siin jedhan. Mudannoo wallaahi mudannoo baay'ee qaba. Mudannoo baay'ee qaba ta keessaa himuun beeku hunduu babbareeda waan ta'e. Like ta keessaa jaalattu ta nama kofalti. Ta keessaa akka malee jaaladhu. Yeroo tokko dhibeen lukkuu wayii dhufe. Dhibeen lukkuu dhufeeti. Maal ta'e seeta dhibeen lukkuu dhufee talaallii kennaniif lukkuu mana barnootaa nuti barannu mana barumsa dhaabaa milkeessoo jedhama. Magaalaa sun dhaabaa jedhamti. Magaalaa san biratti achumatti talaallii kennanii lukkuu takkattii qabaani. Lukkuun naan taatu ana. Lukkuu horsiistee. Naan taatu horsiisellee na jalaa duuti. Hin dadhabe na jalumaa duuti. San akka tasaa namni naa kennee lukkuun takkattii sun haaftee lukkuma saniin boona bakka yeroo maraa. Amma gaafa kaanii fingilii jedhanii dhibee fingilii kana. Lukkuba lukkuuti. Lukkuba lukkuu santu dhufee fingiliin lukkuba daddarbaadha. Hedduu argitee qooxamarraa kuffisa. Talaalliin dhufee bakka talaallii godhuun dandeettan lukkuulee keessan jedhani. Aniin kun immoo garaa laafa. Garaa laafa maal godhe? Ka ganda keennaa safara keenya jiru hunda walitti qabee geessaaf jedheeti akka kiyya waan gaarii dalagaadha jechuudha. Walitti qabee geessaaf jedheeti maal godhe kumtaala hin jiraa madaabaraa kaminaan itti naqatan kumtaala kiiloo 100 isa fuudheeti. Matoo kiiloo isa jedhan san. Isa fuudheeti qeeteen naa eegalee beeke.
lukkuu tiyyarraa eegale. Lukkuu tiyya luka hidheetti keessa kaa'e. Amma itti aantu tamaatii fuudhee keessa naqeet gandarra deemee hundaa guureet kumtaala keessa naqe. Tiyya jala jirti beek. Calqabarra jirti. Tiyya calqabarra jirti. Okay, manaayo baatutti madaabara kee. Tiyya kee madaabara kaa'ee bare. Amma yoo asii deemee baadhee deemee ulfaattu tabiraati lukkulee hedduudha haga ishii lakkoofsaan hin yaadadhu lukkulee hedduu dhugaa rabbii. Amma fuudhee bakka namicha talaalli bira geesse namicha talaalli kennuuf jechuudha itti baatu kennaafi ol guuree kaa takka laali lukkulee hunda. Fagoo miti jechuudha lukkuu fagoo miti magaalaan nurraan fagaatu numa bira magaalaan dhiyoodha. Takkuma takkaan ol guuree tiyya bira yoo ga'u maal yoo taate gaarii duuteerti. Takkattiin sun takkattii qaba. Maaliin cubbuun badadha. Kuulee ani walitti qabee fide san keessaa takkattii tiyya qabu santu na laatu. Maalaa taatu sa'a manaa ba'eerraa madaabara keessa kaa'e. Jala jirti laali. Itti gadi guuru maalaa taatu isiin miskii. Maal taate garoota. Maal ta'a garaana nyaattee akkasumatti na'ee hin boonne. Galee qoosaa ture natti qoosaa turanii faamiliin natti qoosaa turanii. Warri ati geessiteef sun illee kaasii kennin jiru. Natti kolfanii isaan. Oh sorry. Warri ani lukkulee geesseef moo natti qoosanii geegessaa kennina dolchee jira yoo san saantii kudhanii dolchee sii guurre jedhanii natti qoosaa turanii. Sorry jalqaayoo buna dhugaa afaan gogaa. Kanaaf mudannoon ani qabu kan yeroo maraan daganne jechuudha. Isa jechuudha. Namni akkanatti of miidhee la argitanii kan nama fayyisee jechuudha. Garaa nama nyaatu. Anasoo ta'e garuu goonu oolu. Ani aguma boo'u takka ergasii immoo lukkuleen naa ta'uu diddee jennaan. Samboota ribbii fuudhee. Lukkuleen da'uu fi diddee. Ribbii fuudhe. Ribbiin beektaami namarraa fuuteetiniin argitee hanqaaquu isii. In horti ta horte san qixxee qoodamta. Lukkuleen bira jirti situ nyaachisaa maal gootaa qixxee qoodamta jechuudha. Isa ribbii santu naa ta'e deemee baay'ee guddaa. Ay maashaallah garuu morkatta maashaallah. Alhamdulillah. Gaafiin itti aanu maal jedha. Obboleeyyan meeqa qabda dhiira moo shamaraa siin jedha. Obboleeyyan I think itti baa'atee laakkaara nutti fakkaata. Obboleeyyan afur qaba. Obboleeyyan afurii dhiira tokkoo fi durba sadii. Okay, siin waliin dhiirri lama jechuudha. Durbi sadii. Anaa waliin dhiirri lama. Tootaalii siin. Dubarri immoo sadii nama shanii waliigal. Okay, waliigala nama shanii. Waliigalli obboleeyyan kiyya jechuudha kan obboleeyyan kiyya. Okay, obboleeyyan afur qaba jechuudha. Dhiira tokkoo fi shamar sadii qaba. Okay, garuu gaafiin kun gaafii nama tokkooti hanga ammaa akka adeemaa jiru waan beektan. Namni tokko no gaafii baay'isee gaafate namni tokko gaafii baay'isee gaafate. Saniif gaafiin hanga ammaa irra jiru kun gaafii nam tokkooti jechuudha. Okay, addunyaa tana irratti wanti si gammachiisu maali? Wanti si gaddisiisu hoo maali siin jedhani? Wallahi gaafii jabdu tuni. Addunyaa kana irratti wanti na gammachiisu. Wanti na gammachiisu wallahi jabdu. Haadha abbaa kiyya taa'ee na bira jiraatanii of bira teessisee haga jiran yoo isaan kaddame yoo isaan kunuunsee waan isaan barbaadan hunda godheefi luka dhiqeefi bakka isaan barbaadan geesse hajjisiisee yoo jedhe wanti na gammachiisu keessaa wanti san ga'u hin jiru. Okay, kasi gaddisiisu maali? Wanti na gaddisiisu abboo baay'ee nama gaddisiisa akkamire. Tokkuma maqaadha irraan cinqame. Wanti anamma itti gadde moo wanti walumaa galattuu na gaddisiisu danda'a. Addunyaa tanarraa wanti si gammachiisuu fi wanti si gammachiisu maali? Wanti na gammachiisu himeera. Kan na gaddisiisu namni wal lolu yeroo namni wal lolu keessattuu abbaan manaatii fi haati manaa yoo wal lolan baay'ee itti gadda. Uumama kiyyarraattuu abbaan manaatii fi haati manaa wal loluu isaanii hin jaaladhu. Abbaan fedhe yoo ta'e itti gadda baay'ee.
Okay, bareeda gaafii makanaan ol qabate ammas maal jedhaa erga dhalatte hangana geesse guyyaan ati sirriitti gammadde guyyaa kam guyyaan gaddite hoo? Guyyaan ani itti gadde guyyaa wallahi guyyaa itti haadha koo biraa deeme. Guyyaa haadha biraa deeme Guyyaa kana dhufe jechuudha. Guyyaa ishee biraa deeme baay'ee gadde. Guyyaa gammadde ka. Guyyaan gammade guyyaa itti abbaa koo arge. Mashallah. Guyyaan itti abbaa koo argee abbaa kiyya hin beeku waan ta'eef duraan. Ayyee. Guyyaa itti isaan arge akka malee gammade wallahi. Guyyaa san sirriitti gammade. Mashallah baga gammadde siin jenna. Galatoo. Yoo guyyaa gaddite sanillee maamiti ama moor waan gammachiiste wal agartaniif gaddite hin jedhamu normaali. Gadde hin jedhamu yoo nama waan taateef haadha tante yoo kooluu jalaa baatee hin beeyne yoo argitee kawannaa jettu taateen argitee si gaddisiisa beekta osuma hin jaalanne gaddita. Osuma hin jaalanne si gaddisiisa waan ta'eef alhamdulillah amma wal argina sirriitti. Okay. Haadha manaa keetii fi haadha keetii fi haadha manaa kee haadha keetii fi haadha manaa kee kam irra caalaa jaalatta? Wallahi gaafii bareeda. Jaalateera jechuun gaafii. Haadha tiyya irra jaaladha maaliifi dhugaadha. Isheelleen akkasuma immoo anarra haadha ofii akka jaalattuun fedha maaliifi haadha namaa wanti ga'u hin jiru rabbillee hin jabeesse nullee akkasuma immoo jabeessuu qabna moo akkam. Kanaaf haati namaa waa baay'ee wajjin nama wajjin taati ishee si dura immoo ishee arge akkasii miira haadha manaa tiyya dura haadha tiyya arge isitu asiin nagahee isiisan osoo isiin guddistee rabbii gaditti isiin na kunuunsitee asiin nagahuu baatte jaartii tiyya san hin argu jaartii tiyya san booda immoo ijoollee tiyya hin argu jechuudha. So haadha manaa tiyya sirri jaaladhaa isinillee immoo abbaa manaa keessan caala haadha manaa teessan. Abbaa manaa keessan caala haadha teessan. Abbaa keessan. Akkasuma immoo dhiirrillee haadha manaa teessan caala haadha teessanii fi abbaa keessan jaaladhaa isiniin jedha. Kuni dhaamsa kiyya. Dhaamsa kiyya ta'ullee waan qabudha immoo. Ilaalcha keeti garuu anoo jaalatta ala. Sillee si jaaladha maaliif sin jaalanne maaliif amma yoo wal bira qabde haadha manaati moo haadha ta'e irra jaalatta jedhanii gaafii yoo sii dhiyaate. Siin jedhee ani beekaa haadha ofii wanti ga'u hin jiru. Wanti ga'u hin jiru. Haadha ofii jechuun himamtee sin dhumattu madaalamtee sin geessu. Wanti haadha ga'u takka illee hin jiru. Wallahi takka. Haadha jechuun Rabbi yoo haadha keessan umurii sinirraa haa tursiisu. Addunyaan sanaatti yookiin gaafiin itti aanu garuu bunas dhugii fandishaas nyaatu. Yookaan kophatti si qopheessee ture yoo fandishaa beekte. Akkasii mana jalaachi kaattere. Ayyee. Galatoomi. Nyaannu haadhunnu. Gaafiin kun gaafii hanga ammaa gaafataaru gaafii nama tokkooti san beekaa. Addunyaa tanarraa wanta wayii balleessi osoo siin jedhanii maal balleessitaa? Namni sun naan wakkutate. Addunyaa tanarraa balleessi osoo naan jedhanii wanti ani balleessu hiyyummaa balleessa. Maal gootee balleessita? Hiyyummaa maa balleessi jedhanii eeganatti wooma wayii naa kennanii waan addunyaa tanarraa osoo waa balleessiin jedhanii maal okay hiyyummaa balleessita. Hiyyummaa balleessa. Hiyyummaa maaliifi namni akka hiyyummaan waa baay'ee nama gooti waan ta'eef ishee balleessu osoo akkasii carraa akkasii osoo naa kennan rabbii gargaarsa rabbiiti. Okay gaafii kana hin dubbisaa garuu dhumarra deebistaa beektee. Maaliifi hanga dhuma daawwachuu qabdan important question jedhee waan yaadeef ofiillee waan jaaladhuufi maal jetti sadarkaa barnootaa hanga meeqaa barattee yoo barne amma hoo maalirra jirtaa hojiin isaa maal isa jedhuudha. Ceesisne jechuudha achumaanuu gaafiin obboleettii kennaa maal jedhaa. Gaafiin koo kanuma carraa naa kennuu keessaniif galatoomaa horaa bulaa wajjin tura umrii dheeradhaa rabbiif jecha isin jaaladhaa obboleessa koo qaalii
galatoomii nus rabbiif jecha si jaalanna rabbiin jaalatteef gaafi lama si hafte immoo booddeerra nu eegadhu siin jennaa nuuf kolchi dabarsuu kennaaf. Okay, gaafiin itti aantu wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Oromiyaa keessa naannoo kam? I think isa deebifnee na fakkaate. Oromiyaa keessa naannoo godina Arsii aanatiyoo ganda Booree Cilaalo ganda bareeda. Oh yaa isa deebisnee jirra. Eessa jiraattaa siin jette? Amma Ameerikaan jiraadha. Si deebisee akkasitti jirti. Biyya Ameerikaan jiraadha amma. Okay. Ayyeetaa. Ayye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Duraan dursee hedduu galatoomina juqaaliitiyya hedduu si jaaladhaa. Ani hedduun si jaaladhaa tisnaaf galatoomii siin jedhaa. Rabbiin ati na jaalatteef si haa jaalatu. Inaaf hedduu ammayyuu. Gaafiin koo jedha. Gaafiin kuni gaafiin tokkoffaa ishii gaafii wal fakkaatu hedduu waan jiruuf gaafii keessaa deebi'ee irra dabraatanii gaafiin gaafatamin qofa isinii gaafadha. Okay, najuun akkamitti wal bartanii siin jette.